Borok gari taasoo na jechuutti baru studio deemne. Borok والله أنا widdi. وارد تيمبون كيسة. Omami dia, omami dia. Ah, dia. Tapi gora ini tapi gora durani. Kopilinki gora na kopilinki gora. Ya bo borok gari fata enne achi taasoo na bakka والله ga studio deeme. Studio achitti fata enne haasoo na rakkoon qabuti. Ardhamoo yaa xiqqoo adaada mana jira. آمين آمين. Jireenyaas. Aya sagaleen isheetu namatti tolaa dhugaa. Waryaa akkas hin jedhin inni hoo maal taate isaati? Akkas hin jedhin. هنافع قبابي هكيان الله الله الله. أنا Amma jira ملا malee. أشيله في هنافع. Eh? السلام ورحمة الله وبركاته. Maal jette? هنافع أنتو يوم تديس. Waryaa أسيلة sagalee هنافع. xiqqeessee dhiingaa sagalee xiqqeessee dhime. Yaa waame mana geeffadhaati sagalee xiqqeessame. Sagalee sun xiqqeessame. Widdi gabbuus xiqqoota. Egaa wallahi akka malee bareedee beeku. Maashaallah akka malee irraa ture biyya Kanaadaa yaraa haadha. Maaltu mee addasitti ta'e mee abiibtiitii amma gaafataa inni dubbanna waan biraati. Waan keenya boora haasofna suutaa zamana hin jirre haasofna. Wanni addasitti ta'e maal mee bareedduuti maali mee natti mil'iste. مالني Wanni addasitti ta'e yaani biyya suni wanni agartee addasitti ta'e maali mee. wanti addana ta'e kophaa taa'u, kophaa barachuu, kophaa buluu, nama hin argitu kun karaan homa ollaan hin jirtu nagaa oola nagaa bulaa jechuun hin jiru. Nagaa bultanii koota nyaadha koota dhugaan hin jiru. Wallaahi billahi faasa jireenyi biyya kana barachuuf ammoo yeroo fudhataa waan baay'eedha. Ajaa'ibuma biyyi kun. Laakiin biyya tiyyentallee bareedduudha. Biyya akka malee bareeddu biyya faranni illee hin qabne baradoo illee hin qabne dalagaallee homaan jettu. Alii baana. Maali? Allah komentii argina. Homaa komentii dubbisu jira. Itti koomitii ulfaata. Anamma irra guddaa yaada. Yaanni ammoo Anama milkii irra yaada. jechuun. Anama milkii irra yaada. Milki yaada. Milki yaada. La ilaha illallah. Maali ooyi milkii duraa agarte moona? Haa ta'ure isii akka itti argadhee natti beekaa miti. Ati dubbadhu bakka ishee. Maal taree dhugaa dubbadhe. Nana aarii miti Amma ani beektaa ganduma jaalalli gara ilmoo jaalalli gara ilmoo deebaami. Ija kiyya mooni furdatte isa? Maal fudhatee gannateera. Kana laali meetu Kana bumbushii karaama. wayii laali. Laali meetu bumbushii wayii Karaa laali. dumbishamee Laali. Achirraa jee mee ni ilaala. Akkasichirraa fagaadhu akkas. maal fagaadha kee bakki akkanatti sawaayee akkana qabadha. Yoo waan irra keettu hin qabaatin akkasuma qabadhu waan rakkoo. Hin qabu waa irra kaa'an akkan harkaa qabadheera. Ammaa fi bakka warra kaan akkaataatti maal jedhan kanneen hin barre ganaa bibbitadhee harka qabadhee fuula walii godhaa. Agora di. Ati waan ganta kanaa dhiisii jee bara naati xiyyaafteeti iyyuu hin jenneeti yaa booda deebisnaaf dhiisi. Filoo. Ani waan na boonsisiisu keessa maatii keeniin haga ammaa qaboonni kun bara Dura obbaa bara ballee kuma lamaa fi 19 irraa haga ammaa warreen hordofu jira. Ammallee haga ammaa. Dhugaa rabbi baay'ee tokko galatooma. Ka yeroon nu waliin fuudhin haga ne waliin fuune haga ilmoo arganne akkasiin waliin jirtanii haga ammaa nu hordofan baay'ee tokko. Yeroo tokko qofa Guddaa galchaa galatooma. jedha. Yeroo tokko qofa galchaa jedha mucaan kun. Hayyeesi galchinaa eeg booda ammaa miti.
eenyu sanyii Abdul Fattah seenee mee nu haa gaafatani. Anaaf si jidduu namni seenee gaafii nu gaafachuu qabu. Anaaf si walloo maal nu gaafatan ooliis gaarii miti. Namni akka gaarii nama gaafachuu ni jedhu. Ngayee faaxee tana galchina. Faatumaa Kadir ishillee ba'uu diddee jirti. Galatooma. Ba'uu diddanii diisa. Abraham galchini turkii tamaa natti fakkaata. I don't know, can you invite me? Siin godha rakkoo hin qabuuti lakini yooni turkiin dhagahamaa midiro? Yoo dhagahame yes jaa. Yoo dhagahame yes jaan jee. Na biratti dhagahama. Yaa ana biratti akka gaariitti yoon dhagahamin illee. Maal goota? Yaa Faatumaa barsi ergee diddee bari. Maal goota? Maal dhugaa bar maal gootanii bar kanaa bar kan jee kanaa habiibti yaadis nama beeknoo taatanii galchina. Seena. Nama beeknoo taatanii galchina dhiisi namni kun gaa booda galchina suuta haasofne suuta jennee Milkishaa. Milki. Afi mee maammee galchina bannaati maammee bannaa mucaa warra wanni kaan galchina eegi mucaa warra sallaa tokko maammee kan janiin tokko beeyta gabaabaa tokko. Oksijoon. Meeshaa. Afi isaan galcheen jira afi mee haasee nuti. Kaanii boru haasofne akka gaariitti rakkoo qabu. Ayyeesuma galchina. Dhugaa nama isin hordofuu keessaa nama tokko. Ayyee galatoomni fa'aa. Naga gammadeen. Waliin nu baagamallee. Addummaan akkamitti dhagaamere jaartii wajji jiraachuu barattee amma anillee akka kan kee kana ta'e beektaa jaarsa kiyya gatee biyya biraadha. Dhugaayee. Hooyi. Kanaaf iyyuu tokko addummaan akkamitti dhagaamti be. Wallaahi ulfaattii miireen jajjabaatti argite. Baay'ee jaarsa ammachuu baratanii jira. Taasisa madde haara mana. Samayin gaskiya. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi. Eessi jirti Sumayyaan? Sumee eessi jirta? Ani Qaatarin jira. Qatar maashaallah. Zakki akkam? Zakki hin dhaga'amu sagalee kan kee hin dhaga'u. Sagalee itti dari. Ani dhaga'u. Gara sukkaaree seetii achi deebi'ii kiyya. Oo. Dhugaa isin arginaan nama isinitti ol ergadhe. Nagaa fayyaa dhabdoo. Akkam? Faatumaa tana galchee barrinee liddii bar. Kuni warra dukkana keessa taa'ee jedhu warra jedhu dhiisaa. Rakkoo qabu dhiisi. Yaani ni turkii baadhaa iddoo fi danda'anii dhuguma viidiyoo ba'uun nama jedhu garuu immoo nama koofidasii. Si galchaa Faatumaa. Faatumaa si galchaa ibsaa inni maal.